Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu amantoota saba Waaqayyoo jaalala Waaqayyoo ta'e immoo deebinee akka wal arginuuf Waaqayyoof fedha isaa waan ta'eef Waaqayyo bara keenya irratti umurii guyyaa har'aa akka nu geenyuuf umurii keenya waan nu dabaleef guddisnee Waaqayyoon hin galateeffannaa daqiiqaa tokko hafuurri qulqulluun akka nu gargaaruuf Waaqayyoon hin kadhanna. Galanni ulfinni qubaan teessoo kee irratti siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Ati Waaqayyo guddaa. Ati Waaqayyo amanamaa, ati Waaqayyo jiraataa, bara baraan mootee teessoo kee irra kan jirtu, kan turte kan jirtu, bara baraan kan jiraattu, galanniif ulfinni qubaan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Yeroo kana immoo yaa Waaqayyo, hafuurri kee inni jiraataan sun jireenya koo keessa darbee saba kee waa haa barsiisu, saba keetti dubbatu, saba kee yaa Waaqayyo gooftaa haa jajjabeessu. An qodaansiif ta'ati jireenya koo keessa darbe. Raba kootiin, qalbii kootiin, yaada kootiin, miira kootiin, jireenya koo guutuudhaan ati hojjedhu. Yeroochi kan keetii dhuunfadhu yeroocha. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Egaa guyyaa har'aa akka ilaallu kanan barbaade waa'ee afaan haaraati. Waa'ee afaan haaraatiin faarfachuu, afaan haaraatiin kadhachuu, afaan haaraatiin dubbachuu. Afaanni haaraan kennaa Waaqayyoo jalqabatti amantootaaf kennedha. Kennaa jalqaba karaa hafuura qulqulluutiin Waaqayyo amantootaaf kenne. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa irra yeroo jiraachaa turetti akkas jedha. Gara Samaariyaatti goree dubartii bishaan waraabbachuu dhaqxu sanatti utuu yeroo haasa'aa jiru. Utuunni waa'ee abbaa manoota iseetiitti haasa'aa jiru, isheen garuu wanta tokko gidduu galchite. Maaliif akkasiin haasaa sana geeddarte na dhibaa. Maal jettiin gooftaa Yesuusiin gidduudhuma galtee abboonni keenya gaara kana gubbaatti hin sagadu. Isin garuu iddoon itti sagadan Yerusaalemiin jettu jetteen. Gooftaa Yesuus yeroo kana yeroon itti gaara kanarratti sagadamu, yeroon itti Yerusaalemitti sagadamu hafuuf jira. Hin hafa. Yeroo dhugumaan warri Waaqayyoo waaqeffatan, dhugaadhaan warri Waaqayyoo waaqeffatan, dhugaadhaaf hafuuraan yeroo isaan itti Waaqayyoo waaqeffatan hin dhufa jedhe. Haaleluyyaa. Maaliin dhugaadhaaf hafuuraan yeroo isaan itti Waaqayyoo waaqeffatan hin dhufa jedhe. Waaqeffannaan yeroo sana daangeffamaa ture. Waaqeffannaan yeroo sana iddoodhaan daangeffamaadha. Yeroodhaan daangeffamaadha. Aadaadhaan daangeffamaadha. Seeraan daangeffamaadha. Wanta baay'eetu daangessa waaqeffannaa yeroo sana. Waan hin beeknetti sagaddu isinidha. Yeroo isin garuu utuu yeroon isin hin daangessin, utuu iddoon isin hin daangessin, utuu aadaan isin hin daangessin, utuu seerri isin hin daangessin, sa'atiidhaan utuu hin daangeffamin, yeroo isin dhugaadhaaf hafuuraan itti waaqeffattan, Waaqayyoon beektanii, dhugaa ta'uusaa beektanii, jiraataa ta'uusaa beektanii, aboo humna isaa beektanii, yeroo isin itti waaqeffattan hin dhufa jedhe. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Amalaaf utuu hin ta'in, fooniin utuu hin ta'in, aadaadhaaf utuu hin ta'in, dhugaadhaaf hafuuraan maaliif akka waaqeffattan beektanii, yeroo isin itti waaqeffattan Waaqayyoon hin dhufa jedhe. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaaf waaqeffannaan yeroo sana daangeffamaa ture. Luqaas 24 irratti immoo maayidhaa ergamoota isaatiin isa abbaan koo isin abdachiisaa amman isiniif ergutti iddoo kanaa hin adeeminaa. Isa hamman isiniif ergutti akka humna sana waaqarraa akka nama uffannaa guutuu uffatutti hamma argattanitti asii hin deeminaadha. Maaliif ergaa erge gooftaa Yesuus abboomeenii ture. Isanitti erga kanaa hafuura isaa malee foon isaaniitiin hojjechuu waan isaan hin dandeenyeef hafuura kana amma argattanitti, humna kana amma argattanitti asii hin adeeminaa jedheen. Haaleluyyaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Hafuura Waaqayyoo malee homaa hojjechuun hin danda'amu. Hafuura Waaqayyoo malee Waaqayyoo waaqeffachuun hin danda'amu. Hafuura Waaqayyoo malee faarfachuun hin danda'amu. Hafuura Waaqayyoo malee kadhachuun hin danda'amu. Hafuura Waaqayyoo malee wangeela labsuun hin danda'amu. Hafuuricha inni nu gargaaru maqaan Waaqayyoo.
inni nu gargaaru. Kanaa achi hojii foonii ta'aa jechuudha. Kanaa achi foon keenyaa waaqeffanna jechuudha. Kanaa achi foon keenyaan lallabnaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyo hamma hafuura sana argattanitti jedhe Gooftaa Yesuus. Hamma humna sana argattanitti asii hin adeeminaa jedhee ergamoota isaatti dubbata. Erga Gooftaa Yesuus Maarqos 16:17 irratti immoo maayidhaa erga ergamoota abboomee booddee warra anatti amananii milikkitootni kun isaan irratti hin argamu. Milikkitoota baay'eetu jira garuu maayidhaa warri anatti amanan kun afaanota haaraadhaan hin dubbatu. Warri anatti amanan kun afaanota haaraadhaan hin dubbatu. Kanaaf egaa kun kennaa amantootaaf kennameedha. Kennaa anaaf isiniif kenne Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Erga Gooftaa Yesuus gara abbaa isaa dhaqee booddee immoo ergamoota lama irratti amantootitu isaan walitti qabamanii jiranii ergamoota lama tokkorraa hafuurri qulqulluun yeroon isaan irra bu'uun argina. Akka huursaatti hin dhaga'ama ture. Sagaleen isaa akka huursaa qilleensa huursuu dhufutti hin dhaga'aniidha. Hafuurri kun mana sana keessa iddoo isaan jiran sana keessa guutee waan akka ibiddaa isaanitti mul'ate. Ibiddu kun tamsa'anii isaanirra saba achi jirurra taa'anii yeroos hafuura qulqulluudhaan guutamanii akka hafuurri qulqulluun dubbachuu isaaniif kennetti afaan haaraadhaan dubbachuutti ka'anii. Haalleluuyaa. Maqaa Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kennaa gaarii Waaqayyo nuuf kenne. Kennaa gaarii. Kennaa isattiin isa waaqeffannu, kennaa isattiin isa jajannu, kennaa isattiin isa kadhannu Waaqayyo nuuf kenneera. Maqaan isaa eebbifamu. Sabi iddoo sana jiran immoo huursaa kana dhaga'aniitu gara iddoo sanaa yeroo dhaqanii mirraajeffatanii utuu isaan hojii Waaqayyoo isa dinqisiisaa kana afaan isaan beekan utuu isaan waaqeffatanii utuu isaan sagaa afaan kanaan dubbatanii dhaga'anii hirraajeffatan. Isaan kun afaan keenya warra beekan miti. Akkamitti afaan nuyi beennuun isaan irraa kana dhageenya jedhanii waa hin dinqisiifataniidha. Warri kaan yeroo itti ka'isanii warri kaan immoo hin dinqisiifataniidha. Roomee 8 keessaa 8:26 keessaa maayidhaa. Hafuurichis immoo akkuma kanatti dadhabbii keenyatti nu gargaara. Nuyi maal kadhachuun akka nu barbaachisu akka ta'utti hin beeknu. Hafuurichi garuu aaduu isaatiin karaa namni dubbiidhaan mul'isuu hin dandeenyeen nuuf hin kadhata'edha. Haalleluuyaa. Afaan haaraadhaan yeroo nuyi kadhannu foon keenya miti kan kadhatu, qalbii keenya miti kan kadhatu, hafuurichatu nu keessaan kadhata. Wanta nuyi yaada keenyaan, wanta nuyi yaadne bira ga'uu hin dandeenye hafuurichatu nuuf kadhataa jechuudha. Yeroo kadhannu wanta beennu kadhanna, wanta arginu kadhanna yookiin waan dhageenya, wanta nutti fakkaate kadhanna. Hafuurri Waaqayyoo garuu yeroo nuuf kadhatu wanta nuyi yaadne bira ga'uu hin dandeenye, dubbiidhaan mul'isuu wanta nuyi hin dandeenye hafuurichi nuuf kadhataa jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Kana nuuf kenne gaa Waaqayyo. Hafuurichi akka jaalala Waaqayyootti warra isaaf qulqullaa'aniif hin kadhatadha. Akka jaalala Waaqayyootti hafuurichi warra isaaf qulqullaa'aniif hin kadhata. Waaqayyo inni garaa namaaf fonqolchu immoo yaada hafuurichaa hin beekadha. Haalleluuyaa. Eenyutu beeka? Waaqayyotu beeka. Wanta hafuurichi kadhatu, wanta yaada hafuurichaa Waaqayyotu beeka jechuudha. Hafuurri keenya Waaqayyoon hin kadhatadha. In kadhata jedha sagalee Waaqayyoo keessaa. Qorontos 14:15 irratti immoo maayidha Phaawulosi. An hafuura kootiin nan kadhadhaadha. Yeroo baay'ee yeroo afaan haaraadhaan kadhannu qalbiin keenya wanta biraa yaaduu hin danda'a. Yeroo afaan haaraadhaan faarfannu wanta biraa yaadaa afaan haaraadhaan faarfachuu hin dandeenya. Phaawulos garuu an hafuuraan nan kadhadhaa, qalbii kootiinis immoo nan kadhadha. Haalleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Egaa maal jedhaa? An afaan haaraadhaan nan kadhadhaadha. An afaan haaraadhaan nan faarfadhaadha Phaawulos. Kanaaf Waaqayyo akka nu ittiin faarfannuuf, akka nu ittiin isa kadhannuuf, akka nu ittiin isaan dudubbannuuf Waaqayyo afaan kana nuuf kenne. Amantoota hundumaatiif kenne Waaqayyo. Waaqayyo gaa jireenya keenya hafuura kana kennaa kanaan nu haa guutu.
Waaqayyo hafuura kanaan nu haa guutu Waaqayyo. Isaan hafuura isaatiin geggeeffamne Waaqayyoon kadhachuu akka dandeenyuuf, hafuura isaatiin geggeeffamne isa faarfachuu akka dandeenyuuf, afaan haaraa kanaan Waaqayyoon kadhachuu, Waaqayyoon faarfachuu akka dandeenyuuf Waaqayyo hafuura kanaan nu haa guutu. Haalleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Roiba baba yala badia. Meras kalaba idana magandora kroba dia laba gaya. Shila baganama idana magando paluras peraganama ida. Ye bagaya laba idana magando maluras peraganama ida. Le rababagando Jesus. Ipro gadia labagando kroma gaya laba ida. Le raya nama ida namagando abba. Paluras peraganama ida. Hallelujah. Shela bababagando Jesus. Maraya labadia Jesus. Ribabaya nama ida. Remoshi gadia namagando. Paluras kela diana magaya. Maruga dia labagandora labaida. Sheba galaba diana magando la ida. Maluras kela ida labagando. Maluras pera dia labagandora. Shela baba bagaya labaida. Malura dia labagando la ida. Peroshi gadiana magando la ida. Maluras peradiana magando la gaya. Hallelujah. Remayana ma adula bagando wakayo. Malura diana magandora kroba dia la bagaya abba. Sheba gando rimayana ma ida gofta. Epro dias kela dina magando wakayo. Maya diana magaya la ba ida na magandora. Rimas kana ma ida na magando abba. Ruba shiga dia. Maluras pera gana ma ida. Remayana ma ida la bagandora gofta. Ibroga dis kana ma ida na magando. Maya dia na magaya wakayo. Eya ba ida ula maya na ma ida na magandora. Rema maya na ma ida. La ruma spera gana ma ida gofta. Shigaya la ba ida wakayo gofta jirata. Maluras kana ma ida na magando. Iproga dia malura ida. Lemo shiba ida na magando. Maka gofta Jesus Christosin. Maka ilma wakayo isa jiratatin. Humni diina humni seexana aboonsa maqaa Yesus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Rukutame saba Waaqayyoo irraa maqaa Yesuusiin. Sabi Waaqayyoo eebba Waaqayyoo akkan argan. Sabi Waaqayyoo waaqeffannaansa akkan daangeffamne. Faarfannaansa akka daangeffamu kan goote. Waaqeffannaansa akka daangeffamu kan goote. Sa'atiidhaan akka daangeffamu. Yaadaan akka daangeffamu, qalbii namaatiin akka daangeffamu, iddoodhaan akka daangeffamu, sa'atii waan adda addaatiin akka inni daangeffamu kan goote. Waaqeffannaan saba Waaqayyoo akka inni qabamu kan goote. Maqaa Yesuus Kiristoosiin rukutame. Maqaa Rabagadiyaa nama gandoora. Maqaa Gooftaa Yesuusiin hafuuraaf dhugaadhaan sabi Waaqayyoo akka isaan waaqeffan, dhugaadhaan isa beekanii amalaan akka isaan waaqeffatan kan goote. Maqaa Gooftaa Yesuusiin aadaadhaan akka namni daangeffamu kan goote. Maqaa Yesuus Kiristoosiin rukutame. Rima nama diya labagando. Rima nama ida nama gandora. Remas kanama ida nama gando gofta. Proga ida laba gandora gofta. Maruba gaya laba ida. Ikroma ganama ida nama gando wakayu. Warinati amanan kun afaanota haaraadhaan afaanota haaraadhaan dubbatu ette. Maqaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo sin kadhadha. Yeroo kana Waaqayyo Gooftaa macca. Hafuurri kee jireenya namootaa argatu. Kennaan kun kennamuuf Abbaa.
Piira ba Yesus dhangalaasi afuura kee saba kee irratti. Waaqayyo sabi kee afaan yoo kennaa kana argatu afaanati waaqarraa nuuf kenniteen waaqayyo sabi kee ittiin si haa waaqeffatu sabi kee ittiin si haa faarfatu sabi kee ittiin si wajjin dudubbatu waaqayyo afuura qulqulluutiin guuti saba kee gooftaa kennaa kana kenniifati yaa waaqayyo warra dheebotaniif kennaa kana kenniif. Miira baba afaan keenya bannee yeroo kana afuura waaqayyootiin walii gallee kennaa kana simanna haleluuyaa miira afuu yaada keenya keessaa baane qalbii keenya keessaa baane afaan keenya arraba keenya afuura waaqayyootii wajjin walii galchisiisne yeroo kana kennaa kana simanna haleluuyaa kadhadhaa yeroo kana afaan keessan banaa kadhadhaa waaqayyo kennaa kana isiniif kenna haleluuyaa sheela baba waaqayyo. Afuura kee irratti dhangalaasi yeroo kana waaqayyo kennaa kana kenniif yeroo kana saba dheebotee jiruuf lubbuu dheebotee jirtuuf kennaan kuna kennamu waaqayyo afaan haaraan dubbachuun afaan haaraan kuna kennamuuf abbaa yeroo kana afaan keenya afuura keenya wajjin walii afuura waaqayyooti walii wajjin walii galchine hin kadhanne yeroo kana haleluuyaa banaa afaan keessan haleluuyaa shala bala gana madiyaa Rima nama madia nama gando perra babagaya la baida malura gana madia perras kana maida nama gando gofta proga dina magaya wakayo emroga nama ida la bagando lubun ebote ebu abatu wakayo lubun afura kana barbadu lubun kana barbadu argatu maka gofta Yesusin ha argatu amma wakayo maka Jesus Christos afurri ke jireenya shee keessatti dhangalaa'u ibidda fuura qulqulluutiin cuuphamtu yeroo kana ibidda fuura qulqullu jireenya shee qabatu jireenya isaa qabatu yeroo kana afaanni kun si waaqeffachuu jalqabu waaqayyo afaan haaraatiin si waaqeffachuu jalqaban afaan haaraatiin faarfachuu jalqaban afaan haaraatiin dubbachuu jalqaban afaan haaraatiin waaqayyo gooftaa kadhachuu jalqaban. Ramana dia logofta reba baba gando wakayo piraba bagana madia la bagandora gofta mi raba bagaya la baida wakayo paruga na maida la bagando gofta maruba gana maida Jesus iproga na maida la bagaya wakai shela bagando lu magaya la baida gofta maruba skena maida na magando yaba bagaya yamagaya la baida wakai hallelujah galan sifatau ulfin sifatau Hokuban sifatau ililef kabaj uramaya labadia rababagaya labaida gofta mi rabagana maida waqay progana maida labagandora shila bagana maida gofta maruba ida labagando irama magaya fura waqay gofta macha hallelujah Shiba baba gofta Jesus Christos Maradina magandora gofta ko iraba gana madia yes ula maya na maida remas kana maida na magando fudadda maka gofta Yesusin kenna kana fudadda maka Yesusin maka Yesusin ebuba lubun kesan ebu abatu hallelujah isa fetan isa ebotan kana afura kana argadda maka Yesusin isnif hatoma uramas kana madia Li ramagana madia Jesus. Hallelujah, hallelujah. Mera baba dia. Shela mama gaya wakayo. Hallelujah, hallelujah. Ya mama ya nama ida. Galan sifatau. Ulfen sifatau. Quban sifatau. Ilillen sifatau. Kabaji sifatau. Waqarrat lafarrat maqanka ebbifamu. Waaqayyo kennanki amma yujraata dhagofta
Hafuura Waaqayyoo galatoomi Yesus. Ulfaadhu Yesus. Kabajami Waaqaaf lafarratti hafuura qulqullu. Gargaaraa keenya galanni siif haa ta'u. Gammachuu keenya. Haleluuyaa hafuura qulqullu. Galatoomi haleluuyaa. Marras kila ba'aduu gooftaa. Sheela babaayya laba ida. Sheela babaayya laba gando. Sheela babaayya laba gandora. Maluraya nama ida. Ikromaya laba ida laba gando. Maluras kela dia laba gaya. Ikromaya namas kela ida laba gando. Miradias kela dia laba gandora. Yimaya ida labagando lagaya. Lemo shiba diana magando. Ikromaya laba ida namagaya. Irababaya laba ida namagandora. Maruga dia labagando la ida. Remos ke la dia labagando. Maruba shiga dia namagaya. Hallelujah. 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 Amen. Shabababababababa. Rema mama Jesus Christos. Pirabababagaya laba ida gofta. Mariba bagaya laba diana magandora Waaqayyo. Iprogana ma ida Jesus Christos. Perra dia na magando abba ruma gaya laba ida na magandora rimas kela ida magando abba iproga na ma ida na magaya Jesus marugas kela ida le roma ida na magando abba yamaya na ma ida. Hallelujah. Galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u. Hooqubaan siif haa ta'u ililleen siif haa ta'u Waaqayyo utuu isaan afaan kanaan si waaqeffachaa jiranii gaaffiin saba keetii haa deebi'u waanjoon jireenya saba keerraa caccabu dhibboon isaanii haa hiikamu gooftaa hafuurri hamaan jireenya isaaniirra rukutamu Waaqayyo. Maragando la dia shiba gaayya laba ida. Maqaa Yesuusin fayyuu jalqabanii gooftaa dhukkubi jireenya isaanii keessa jiru buqqa'u Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosin fayyinni haa ta'uuf gooftaa nagaa kan dhaban nagaa argatanii Waaqayyo gammachuu kan dhaban gammachuu argatanii gooftaa maqaa Yesuusin bultiin isaanii haa dhaabatu deebi'ee. Maqaa Yesuusin nagaan isaanii haa deebi'u mana isaanii keessa bultii isaanii keessatti nagaa kan dhaban nagaan haa deebi'u mana kanaaf haleluuyaa jireenyaan ta'u mana kanaaf gooftaa. Pirragaa namaa iskadiya gooftaa shima ida labagando Waaqayyo malurras pera ganama ida gooftaa iproga nama ida namagando malurra shiga ida iproga skela ida magandora Waaqayyo malurra dia namagando gooftaa. Perra baba maqaa gooftaa Yesuusin maqaa ilma Waaqayyo isa jiraataatiin nagaa saba Waaqayyo diiguu kan barbaadu nagaa isaanii nyaachuu kan barbaadu jireenya isaanii mancaasuu kan barbaadu maqaa Yesuusin waraaname rukutame maqaa Yesuusin. Maradis kanama ida gooftaa sheba gaayya laba ida malurra dia namagando iproga ida magaya Waaqayyo malurra skanama ida lemo shiga ida magando ipros kanama ida Waaqayyo lemo shiga ida maras kila aduna magando abba Jesus Christos lira baba Jesus
Sheema mama waaqayyo gooftaa maccaa. Maayyaa babababagaandoo. Wanti diinni jalaa daate, wanti diinni jalaa booji'e hundumtu deebi'ee agalu. Afaan haaraan booji'ame agalu deebi'ee, nagaan booji'ame agalu deebi'ee. Yesus Kiristoos kennaa ati kenniteef kanaan ittiin hojjechuu, ittiin faarfachuu ha jalqabani waaqayyo. Ittiin kadhachuu ha jalqabani waaqayyo. Ittiin hafuura hamaa ifachuu ha jalqabani waaqayyo. Riba Yesus. Marragaayya laba idaa gooftaa. Mirooga nama ida laba gaandoo gooftaa. Paariga ida nama gandoora waaqayyo. Imirooga nama ida laba gaaya. Ikroodiyaas keela ida magandoora. Maaluuraas peera ganama ida waaqayyo. Hallelujah. Hafuura qulqullu. Hafuura waaqayyo galanni siif haa ta'u. Hafuura waaqayyo ulfinni siif haa ta'u. Waaqayyo jiraata. Akka warra ijoollee abbaan qabneetti isinin dhiisu nuun jedhe. Hafuura kocha isiniifan ergeet. Hafuura kana nuuf ergite ati waaqayyo. Qobaatti nun dhiifne, duwwaa nun gooneeti. Foon keenyatti dabarsite nun laanne waaqayyo. Hafuura keessa nu gargaaru nuuf laatte gooftaa. Hafuura keessa nu gargaaru. Hafuura kee akka nuyi kadhannu isa nu gargaaru. Isa nuuf kennite waaqayyo. Isa nuuf dubbatu nuuf laatte. Iddoo keenya bu'ee akka isa nuuf kadhatu nuuf kennite waaqayyo. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Hooqubaan siif haa ta'u. Ililleen siif haa ta'u. Haalleluuyaa. Qalbii jijjiirra isa akka qalbii jijjiirrannu nu godhu waaqayyo. Isa cubburraa akka deebinu nu godhu yaa waaqayyo. Yeroo nuyi toora kee keessaa baanu, yeroo nuyi cubbuu hojjennu, isa nu deebisu, isa nu gorsu, isa nutti dubbatu, isa namni nutti dubbachuu hin dandeenye isa nutti dubbatu waaqayyo. Isa toora kee irratti, daandii kee irratti nu deebisu. Akka nuyi qalbii jijjiirrannu isa nu godhu. Akka nuyi namaaf dhiisnu isa uuramaas kan nama iidhaa. Leema gaandoo Yesus. Shiima gaayya laba idaa gooftaa. Maaruuga ida nama gandoora waaqayyo. Ibrooga nama ida laba gaayyaa gooftaa. Liimoos keela ida. Shiikaara diya nama gaandoo. Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Hooqubaan siif haa ta'u. Ililleef kabaji siif haa ta'u. Waaqayyo galanni maqaa keef haa ta'u. Kennaa kana waan nuu laattuuf, akka ittiin si faarfannuuf, akka ittiin si waaqeffannuuf, dhugaadhaaf hafuuraan taane akka nu ittiin si waaqeffannuuf, akka nu ittiin si kadhannuuf waaqayyo gooftaa, akka nu hafuura keetiin ittiin si wajjin wal arginuuf, kennaa kana waan nu irratti dhangalaaftuuf, afaan kana waan nuu laattuuf, afaan kadhannaa kana waan nuu laattuuf, waaqayyo gooftaa, warri hin qabne waan argataniif galanni bara baraan siif haa ta'u. Waaqayyo burqaan bishaanii, burqaan hafuura qulqulluu kun, gammachuun hafuura qulqulluu kun, nagaan hafuura qulqulluu kun jireenya keenya keessatti waan dhangala'uuf, jireenya keenya keessaas waan dhangala'uuf galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Hooqubaan siif haa ta'u. Ililleef kabaji siif haa ta'u. Gooftaa ko maqaan kee haa eebbifamu. Yesus keenya galanni siif haa ta'u. Abbaa keenya galanni siif haa ta'u. Mootii keenya galanni yaa baba. Shaba Yesus. Rama fuura waaqayyo. Riba Yesus Kristos. Hallelujah. Galatoomi waaqayyo. Ulfaadhu waaqayyo. Kabajami waaqaaf lafarratti abbaa. Galatoomi hallelujah. Rima Yesus. Galatoomi Yesus eko. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Hooqubaan siif haa ta'u. Ililleen waaqaaf lafarratti siif haa ta'u. Kabaji hundumtuu siif haa ta'u waaqayyo. Ulfaadhu siin jen. Galatoomi siin jen. Qobaa keetti biyya lafaa kana keessatti waaqayyo bitaan waaqayyo lafa bitaa namatti galutti wanta adda addaatiin biyya lafaa guutte kana keessatti qobaa keenya nuuf dhiifne ati waaqayyo galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Hooqubaan waaqaaf lafarratti siif haa ta'u. Bara baraan ulfaadhu. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin. Ameen. Haalleluuyaa. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa galateeffamu.
Waaqayyoof ulfinna ta'uu, Yesuus Kiristoosiif galanna ta'uu, hafuura Waaqayyoo kanaaf maqaansaa eebbifamu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, ulfinni bara baraan isaaf haa ta'u. Saba Waaqayyoo ergaan kun yoo isin gargaareeraa ta'ee namootaaf qoodaa yoo wanta kana booddee poosti godhu argachuu barbaaddan immoo bifa milikkita bilbilaa sanaa isa gurraacha sana tuqaa. Waaqayyo sina eebbisu. Waaqayyoon immoo naaf kadhadhaa. Waaqayyo jireenya koo keessaan fedhasaa yaadasaa kana caalatti raawwachuu akka inni danda'uuf baran umurii Waaqayyo naa dabalee kana keessatti yaada Waaqayyoo fedha Waaqayyoo tajaajilee fakkeenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa irratti agarsiise isa duukaa bu'ee Yesuusiin ija koo Yesuus irra kaadhee deemsa fuula koo dura deemuu jiru akka hin danda'uuf Waaqayyoon naaf kadhadhaa. Waaqayyo sina eebbisu. Sagalee Waaqayyo dubbisee sheerii gochaan ture. Anaan baay'een itti gargaarame yeroon konkolaataa oofu manni koo keessa yeroon deddeebi'ee yeroon dhaggeeffadhu dubbichi jireenya koo keessatti hafaa. Jireenya koo keessatti nan yaadadha. Yeroon irra deddeebi'ee sagalee Waaqayyo sana dhaggeeffadhu nan yaadadha. Isas dhaggeeffadhaa. Waaqayyo sina eebbisu. Sinin jaalladhaa. Guyyaa eebbaa qabaadhaa. Nagaa Waaqayyooti. Kennaa kan akka fudhattan immoo nan amanaa nan abdadhaa. Hafuurri Waaqayyo kanan godhaa. Hafuura Waaqayyootiin kadhachuu, hafuura Waaqayyootiin faarfachuu, hafuura Waaqayyootiin Waaqayyo wajjin dubbachuu kan dandeenyuuf hafuura kana kennaa kana Waaqayyo jireenya keenya hundumaa irratti dhangalaasu eebbifamaa. Nagaa Waaqayyooti.